የብርሃን ምንጣፍ ድባቢ ዘርጋ ለውድ Yooyyaa harka fuunee akkam jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamoo nageenyi jaalalli waaqayyoo lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis nagaan jira galanni ulfinni waaqayyoo lafaatu hojjecha. Egaa viidiyoo irraa kana keessatti waan na gaddisiisee tokko dubbadha jechaadha. Harmee suuraa isaanii asirratti argitan kana garuu an viidiyoodhaan dhaggeeffadhe viidiyoo fe'uun barbaanne YouTube irratti tarii yoo namni biraan dura viidiyoo kana YouTube irratti fe'ee jiraate koopiraayitii natti erga jedhee sodaadheeti. Yaada tokko qaba jechaadha. Viidiyoo kana maal jedhanii harmee kana tumanii boqqolloo firee lama baachisanii nattee dhufte jedhanii tarii dubartiin kun ijoolleetu daa'imman jalaa manatti beella'anii ta'an rakkoo ishii namni beeku hin jiru maaliif hatte jennaan rakkinna jette yookiin qabeenyaan qabdu lafan qabdu abbaa manaan qabdu ijoollee guddissi ta'a garaa duwwaa ofii akka bultee ijoollee ishiitti jecha wanni hatte jedhee yaadaan garuu so qaamni seeraa jira akka biyya addunyaatittuyyuu seerri mee maal jedha waan kanarratti yoo jennee ilaalle yakkamaa tokko qaamni seera odoo jiru abbumti barbaade qabee tarkaanfii namarratti fudhachuu seeraan ala jechaadha. An akkuma Afrikaatitti Afrikaan barumsan qabdu Afrikaan ka baratellee kan baratanillee tokkicha gaafan jedhee viidiyoo jedhu sababoota akka kanaatiif. Waa baay'ee dubbanna garuu of qabne malee. Kan raawwate milishaadhaan dubartii kanarratti dubartiin kun maal goote boqqolloo fudhatte boqqolloo namaa fudhatteeti galuudha deemtu qabanii gaafa jedhan boqqolloo san baachisanii fi akkatti gurra qabadhu qucci bidigi lamaffaanatu an lamaffaanatu jedhi viidiyoo jedhu jedhani viidiyoo hojjechiisan jecha akkana gadishii polisoo akka ispoortii nama hojjetu lamaffaanatu jedhani biyya kana keessa si baafna biyya biraa deemtee hatta malee sittin hattu ganda kana keessa teessee jedhani reebicha hamaa irratti yaalee bakka miidhaa dubartii irratti raawwatamuu hin qabne namni haadha qabu namni haadha ofii jaallatu haadha namaa irratti akkana ni raawwata jechuun bataam kabbaadnu so viidiyoo suni laale dhugaa garaana nyaatte maaliifi rakkinni tuni hiyyummaan tun dhugaa nullee dhiisuu diddinurrallee fagaachaa hin jirtu gee bakka hiyyummaa tanatu namaa gadi nu godhee abbaan barbaade akka barbaade nuti kan taphatuuf sababa hiyyummaa tanaati kanumaanuu hiyyeessa gaafa nu maddiitti beela'u kennuu fi caalaa miidhuu jaalla adoo abbaa maasaa qabeenya jalaa hatame sanii odoo nama beeku ta'e haa fudhattee deemtu bakka dhiisi jedhee qaama milishaa kanarraa dhoowwa ture garuu qabanii viidiyoo waraabaniiti lamaffaanatu odoo poolisii bira deemtu waggaa lama sitti murteessan minaamin jedhanii doorsisan jechaadha haa murteessu seerri haadha kana tarii laalee yakka ishii irratti hojjetame kana laalee miidhaa ishii irratti ta'e kana laalee yookiin hiyyummaa ishii rakkoo ishiin keessa jirtu laalee murtee kenna malee calliseetuma jecha tilmaama namni tokko tilmaameen waggaa ganaasi hidhanii akkas hidhan osoo hin taanetti ni laallama yakki ishii kun tarii dubartiin kun haadha ijoollee taati ijoollee guddisaa jirti abbaa manaan qabdu taati lafan qabdu qabeenyaan qabdu rakkattee tatte kanaafuu akkasitti maalaaluu dhabne namni haadha haadha isaa taati akkana godhaa namni kun osoo obboleetti isaa taate akkana godhaa osoo haadha manaa isaa taate akkana godhaa akkas jennee yaaduu qabna malee cal'ifnee nuti qabeenya qabna yookiin har'a waan nyaannee bullu qabna jennee isa hin qabne bifa kanaan dararuun sirrii miti rakkattee tatte malee ishiin illee hanni akka cubbuu ta'e beekti rakkattee tatte malee akka hanni sirriin taane beekti garuu waan gootu dhabdeeti har'a achi kan qabu maasaa hammatee nyaata kan hin qabne garuu beella'ee gubataa ijoollee ishiitutu manaa ishiitti bu'anii waan hojjettus dhabdee waan hojjette meeqa siraa hojjette ijoollee kan akkam goote ijoolleen ijoollee qabu akkamitti jiraachifata wanni marri qaaleedha waan akka bitachuu hin dandeessu qaasiraa birrii dhibbaan hojjette yoo oolte gadi baatee wanna bittu hin jiru birrii dhibbaan Itoophiyaa keessatti wanni marri qaaleedha so haadha kan namni haadha ofii jaallatu bifa kanaan haadha xiqqeessuun wallaalummaa guddaadha dhugaa beekumsa se'ina kanaafuu namoonni harmee kana beektanii bakka isiin itti argamtu ganda isiin itti argamtu godina isiin itti argamtu milishaa yakka kana irratti raawwatellee qaama seeran akka nu gaafatamuun barbaadna harmee kanaafillee qarqaarsi godhamuu fi qabu akka godhamuuf kabajaan isin gaafanna jechaadha har'a bichaa miti boruufiyyuu fakkeenya ta'a namoota yakka kana raawwatan osoo seerri jiru abbaan seera abbaan murtii abbaan alangaa osoo jiru abukaattoon osoo jiru namni dhuunfaa bakkeetti si qabee murteessitti kennuun akka seera Itoophiyaatti aadi maleedha kun tasuma waan ta'uu hin qabneedha soo nuti yoo kanaafuu wanni akka dhaamsa akka koositti dhaamsi ansinii dhaamu yoo jiraate tasuma hiyyeessan dararina qaba jettee har'an koorii boru dhabdee bo'uu dandeessa qaba jettee har'a of hin jajin
boru rakkatteetis fuula namaa dhaabbachuu dandeessa. Qabeenya har'a qabaattus aangoo har'a qabaattee fayyadamtee sanuu dubartii akkas gootu kana boru abdee atillee lafaa ka'uu dadhabdee gaafa namni sitti hiixachuu diduutu dhufa. Waa waaqayyoon nama adabuun hin beekan. Biyya lafaa tana boru dhiisnee deemna. Qabeenya har'a biyya lafaa irratti qabna jennee ittiin dhaadannu keessa tokko fayyaadha. Fayyaa kana dhabde taanan atillee yookiin rakkatte taanan namni si ilaalu hin jiru. Har'a yoo garuu gaarummaa facaafatte nama waan facaafate haammata addunyaa kanarratti. Namni haadha kee jaallattu, namni abboleetti kee jaallattu, namni haadha manaa kee jaallattu viidiyoo guyyoo si qaqqabe sheer godhiiti harmee kana qaqqabuu qabna jechaadha. Rakkoo harmee kana maal akka ta'e godina kam keessatti akka argaman maaliif waan akkanaa hojjetanii jiraatanii ka jedhullee gaafii yoo isinitti uumee jiraate asuma yaada keessan nu barreessaa. Lammaffaarratti please video kana share naaf godhaati harmee kana akka argamte harmee kana sabni guutuun akka birmannee fi qarqaaru jechuudha. Kuni ilaalcha albadheessa yookiin wanbadeessa jedhansaniiti jechaadha. Haadha namni qabu haati manaasaa dubartiidha. Ilmoo dubartiidha shatuu danda'a. Bifa garaan dubartii xiqqeessuu yakka akkanatti gurra qabadhu buushaappii bu'i jedhanii gochi bidiqee hojjedhu jedhanii duuddi ishii kun dadhabee kufte kaa'ii jedhanii laal. Meelaala warra gadhee kana jechuudha. Kana kanatu hiyyeessa keenyatti taphata. Kana kanatu uummata keenya miskiina darara jechaadha. Nuhoo kan waan akka kana of keessaa balaaleffannee of keessaa baasuu qabna. Yoo kana hin ta'in biyyi keenya ammallee gara fuula duraatitti hiyyeessi keessa jiraachuu hin dandeenya laalla. Abbaa humnaati jiraachisaa jira. Abbaa humnaati biyyattii baxabbaxaa jira. Abbaa qabeenyaati jiraata malee miskiina rakkataadha. Birmachuun illee hiixachuun illee nutti ulfaata. Dhugaa osoo safara keenya ta'e osoo gaadaa mana keenya maatii keenya bira dhuftee akkas goote dhugaa hin kenninaafi maal abboo. Midhaan kinoo biyya namaattis baalatti gadi naqamala. Biyya keenya garuu waan nyaatu dhabanii hatta jedhanii reebichi akkanaa namarratti raawwatamu. Asitti ruusiis baalatti na'e. Guyyaa lama nyaatanii har'a nyaatanii borumtaa gannama. Addisiitu hojjetama. Garuu kenna hoo gurshaa yeroo san nyaattu dhabuu irraa bifa kanaan xiqqeeffatamti. Xiqqeeffamtee arrafamtee reebbamtee bakka wanni namarratti raawwachuu hin qabne ishii irratti raawwate waan nama jibbisiisu irratti raawwatama jechaadha. Kanaafuu adaraa keessan viidiyoo kana sheer godhaati harmee kanaaf akka birmannu godina kam akka jirtu ganda kam akka jirtu namni kamuu akka dhaga'ee harmee kanaaf birmatamu gochuu qabna. Harmee kana waan dandeenyu irraa birri 100 irraa 200 irraa 300 waan qabnu sadaqannee fi mana kiraallee rakkatte kiraallee irraa kaffallee daa'imman ishiitillee waan nyaattu bituu fi qabna jedhee abdii qaba. Akka nun qaana isinillee abdii qabna akkasiin viidiyoo kana sheer gootanii harmee kana birmattanii harmee kunillee argamtee dhuftu abdii qaba jedheetiin yaada. Isinillee immoo bakkuma jirtanitti rakkataan tokko gaafa dhufee rakkatee mana keetii waa fudhate akkasii deebisuu yookiin miidhaa irratti raawwatiin dhiisiif bakka rakkateeti malee jaalateeti miti. Hanni salphina hanni xiqqeenya garuu eenyuyyoo rakkinni tun garuu bakka sin dhaabne hin qabdu. Hiyyummaan tun hundee rabbi ishee balleessu. Hiyyummaan tun gaafa takka jettee addunyaa kanarratti gadi roobdu Itoophiyaa rabbuute natti fakkaata. Itti qabee ilaaleen uummata keenya baadiyyaa keessatti miliyoona rakkatantu jira. Miliyoona warra osoo lafa qaban haala nageenyatti qotachuu dhabanii mana isaanirraa lafa isaanirraa buqqanii gara magaalaa dhufanii waan nyaatan dhabanii rakkatan meeqatu jira. Garuu nuti isa san odoo beeknu osoo arginu walii nahuu dhiifnee walitti garaan nu jabaatee sammuun keenya kun dhakaa walitti nu ta'a. Kanaafuu adaraa keessan waan boruurraa waan boru dhiistanii deemtan biyya lafaa boru gattanii deemtanii jettanii waan hin darbine raawwatina. Ilma hiyyeessatiif birmadha rakkataa bira dhaabadha ka beela'e nyaachisaa ka dheebote obaasaa harki keessanaa dhiigu harki keessan akkanan ta'in akkana ta'uu qaba. Maaliif waaqayyollee maal jedhee kan nyaattuu qabaatte isan lama qabaatte isan qabneef kenniif jedha tokko. Uffata lama yoo qabaatte kan qabneef laadhu jedha. Malee kan si biratti odoo beela'u dararii maaf fuute jettee itti dubbadhu akka barbaadde godhin jiru. Siifis rabbi sii kennee miti qabeenya kana. Isa kanallee rabbiin boru seenaa isaanii jijjiiruu danda'a haadha kana. Kanaafuu namoonni haadha akka kanaa irratti raawwattan isin dhugaa namaa miti. Bakka gosa bineensa caalaa bakka nama hin jiraa miti. Bineensa caalaa nama sodaadhaan bara kana. Dhugaa bineensa wayya bineensi bosonaa namatti madaqee jiraata bakka. Namni garuu bineensa walitti caaleera.
kanuma siniin jedha waan dhaggeeffataniif galatuma viidiyoo kana share godhaati namoota kana furmaan akka godhamu abdii qabna viidiyoo biraatiin an walitti deebinutti turtii gaarii warroonni chaanelee eebbisaa intartiimentii dhafaa raawwataatan laayikii sheerii sabiskiraayib gochuun irraa fatinaa siniin jedha galatooma.